guys, shoot. Aga akkuma beekamu amma bakka nuun deemaa jirru bakka ta'e tokkodha. Kanuma jira. Yeroo kana amma gara mooraa keessa gara baatii baankii deemaa jirra. Vaayinii ta'e hojjechuudhaa fi toora irratti nu eega. Kan biraa yaada bira. Dai. Maan abdi. Kabajamoo daawwattoota keenya amma akkuma beekamu amma akka obboleessi keenya isiniif ibsuu yaale vaayinii tokko hojjechuuf deemaa jirra. Bakka nuti itti hojjennu immoo asuma baatee baankii fuulduratti. Sanaaf isin kabajamoo daawwattoota keenya toora irratti nu eegaa isinii jenna. Yeroo gabaabduu gidduutti isin biraan ba'uuf jechaa jirra. Isa keenya irratti. Kabajamoo daawwattoota keenya amma akkuma beekamu kunoo maamila baay'eedha wajjin kanan imalaa jiru. Amma vaayinii tokko hojjechuuf kan nuti deemaa jirru as bakka nuti hojjennu akkuma duraa isiniif ibsuu yaalle as baateedhuma baankii fuulduratti hojjechuuf deemaa jirra. Amma kan nuti geenyee jirru as kunoo riisoorsii bakka jedhamtu xiqqoo darbine as kunoo apartaamaa bakka barsoonni galan geenyee jirra. Kunoo as miidaa bal'aa tokko bakka Jaljirii taa'u tokkotu jira. Asti kan ilaalaa jirtan kun eegoo kaameraamaaniin akkasumas editingiidhaan kan isin ta'udha. Asti immoo kun barreessaa vaayinii adda addaa kan ta'e obboleessa keenya Maanu'eel barataa afaan Oromoo waggaa sadaffaa bara kana GC eebbifamaa jechuudha. Isaan qabannee jirra. Asti kan argitan kunis akkasuma namoota achirratti qooda fudhattootadha. Isaan vaayinii baay'ee isin ajaa'ibudha kan nuti qabannee dhufuutti jirru. Vaayinii sanaan hin bohaartu akkasumas illee irraa baratu jenneeti abdii qabna. Saniif isin YouTube keenya subscribe gochuudhaan akkasumas like gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Aartii Oromoo waltaanii hin guddisnaa. Guddisnu miti sirriidha kun wanta guddaadha. Yeroo jalqabaatti vaayinii yuunivarsiitii Harmaayyaa keessatti bifa addaan jalqabee jiru bara 2012 tokko jennee yeroon YouTube keenya nu hordoftan yoomiif HU kan jedhamu sarti gootanii like subscribe baqa seekeetiin jirtu like itti dabaluu barbaannu tokko immoo vaayinii duwwaa miti Frankis qabanneerra. Frankis yeroo dhiyoo gidduutti diraamaa wajjin nu dheegaa. Tole akkuma beekamu amma daandii gubbaa jirra. Mooraa keessa gara baatee deemaa jirra. Baankii deemaa jirra. Vaayinii ta'e Frankii hojjechuudhaaf akkasumas hiriyoonni keenya nu bukkee jiran maamiltoota keenya taatota keenyaadha. Inni kun Abdii jedhama, inni sun Galataa jedhama, inni kun Miki jedhama, inni kun Shaambuu jedhama. Ani immoo Yoomish yookaan Amaanu'eelidha. Kaameraamaanidha Galataani. Abdiin kun immoo editariidha. Amma yeroo kana waraabbiirra jira. Ani immoo barreessaa vaayinii yookaan diraamaadha. Kanaaf yeroo muraasaa fi qilleensa daandii gubbaa irratti nu eegaa. Sinquunnamuuf sinii wajjin wal arguudhaaf kunoo yoom jennee eegaa jirra. Kopi xumurre. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammarree kunoo gara mooraa Haramaa Yuunivarsiitii haala ba'uuf jenna. Bakka daqiiqaa muraasa nu hafee jira. Daqiiqaa lama jaalle akkasumas duraa deemaa jira kun vaayinii hojjechuudha. Gara mooraatti ba'aa jiru. Frankis qabna. Ati fuufi. Ayigaa kabajamoo daawwattoota keenya akkuma beekamu saayiban wajjin jiru wanta ibsaniiti kan isaan jirani. Tole egaa akkuma beekamu aartiin Oromoo yeroo dheeraan dura iddoon jiru illee akka hin beekamnedha. Ammaan kana garuu kun barattoota dipaartimentii garaa garaa irraa wajjin wal ta'uudhaan as mooraa Haramaa Yuunivarsiitii keessatti vaayinii yookaas qoosaa isin barsiisu akkasumas isin bashannansiisu qabanneeti kan nuti dhufuutti jirru. Yeroo gabaabaa gidduutti kun isin biraan keenya jenneeti abdii qabna. Ammaan kana kun alduree jiranirraa sirreessuudha kan nuti jirru. Kanaaf isin faana ta'a isiniin jenna. Amma kun mooraa bukkee geenyee jirra. Sama lili nano rakku walin beensa nujuleen oromo. Sama lili nano rakku walin beenu nujuleen oromo. Wamarafu Ali Shaguye daf kamar shubutte facaalu gaaf dirarsaa umar baabdi barban.